No, أنت كأورومون أكيسين نمكاهي نعم سريت أورومون نجامني بل ما تريد كسين نعم تقولون نجيوما. Guys, Maki is the queen after me. 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 Maki is Maki my चावती बो. यो याम तेज किस वाला मायाम तू किसी पता कहो. Maki करती है. Maki गिरी गिरी always गिरी 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 गिरी. She's a गिरी 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 always. Always used to do गिरी 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 गिरी. Ambori. Sani miti किसे मकाही ने. गिरी I think गिरी I think agar agauti. First Maki is first after me, babe. Hi Rachu. Hi Shipani. Ano mo makinanching kinanasak ayen? Narkani mali Oromon jangkab tujani. Kai. Ake kisa kada agar Shifani ti yadi na. Kai. Wait, Mikey. No, anda ka Oromon akaisi na makahi na amsuri Oromon na yamni bal ma tari kasi na yamti garu nagiwa. Guys, Maki is the queen after me. 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 Maki is Maki my चावती बो. यो याम तेज किस वाला मायाम तू किसी पता कहो. Maki करती है. Maki गिरी गिरी always गिरी 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 गिरी. She's a गिरी 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 always. Always used to do गिरी 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 गिरी. Ambori. Sani miti किसे मकाही ने. गिरी I think गिरी I think agar agauti. First Maki is first after me, babe. Hi Rachu. Hi Shipani. Ano mo makinanching kinanasak ayen? Narkani mali Oromon jangkab tujani. Kai. Ake kisa kada agar Shifani ti yadi na. Kai. Wait, Mikey. Rifamas akkana goota namoo asumaan isin gaafadha. Wallahi wanni isin qaanfachiise yookaan namoo wanni qalbii teessan isin cabse yoo jiraate akka nama dhuunfaa tokkootitti dhiifama isin gaafadha. Mukaawwalee ani inshallah sheekii ta'a qeesii ta'a pheenxee ta'a waan fedhe inshallah waan fedhe haa ta'u. Viidiyoo irra hojjetee gastii beeraa seenee waan barbaade haasaya taanaan wallaa gurra isaanitti dhaga'uu hin qabu. Ammallee taanaan hadhallee taanaan walitti dhiyaattaniini abumaaziin narraa dhoggaa. Takkallee obseeraaf lamallee obseeraaf gaafa kadirii wal dhabnallee abumuazii obsee jiraan. Gaafa sillee waan isaan hafiyaan argaa ture. Osoo nubatiin quban hin qubatinitu jira. Dhageessanii ani hama dhula asirraa isinii hima. Osoo nubatiin quban qubatinitu jira. Asiin dura gaafa sheeka maalii waliin haasoo uummata qabnullee gaafa sillee waan isaanii obseetu jira jechuudha. Abumuaziin jalaa jedhiseetu an baay'een kabajjaan hadhallee taanaan boolullee taanaan baay'een jaaladhaan. Garuu akkaataan isaan itti deemaa jiran kun anaaf naaf hin ta'u. An balleesseera balleessee jira. Sooftii ta'ee namni hundi harkatti rigatu akka maharrabii ta'ee huccuu mana nyaataa hularra fannisan takka ta namni harkatti rigatee bira dabru dubri ta'uu an akka nama tokkotti hin qeebaluu beeku. Sumaaf qalbiin na cabxii beeka akka gaariitti qalbiin sii na cabxi duba. Laakiin maaliin godhaan? Waan hin godhuu danda'u hin qabu duba. Akkasumatti yaada malee akkanumatti hin guunguma malee akkanumatti ala malee waan hin godhuu danda'u hin qabu. Ammoo waan akkas intalatiyya takkas taatu waan hin feeneef intalti ummataa hundi intalatiyya waan taateef namni intala ofii qofaaf rifata. Anta namaatun hundi qalbii na cabsaa oolti. Liyaannahu abbaa nama hundaati. Hadiisa kana dhaggeeffadhu. Qajeelloo dhaggeeffadhu. Jaartiin tiyyaa harka namaan deebiftuu jee bar sahaabiin kun. Harka nama isitti hiixatee hin deebiftu jedhe. Namoonni maanatu hiixan jettu duuba. Xiqqooniin zigaale malee afaan jecha fokkataa wayin harkaa ta'aa jee sodaadhe malee ni hooyifatti jechuudha. Ni hooyifatti waa hunda. Jechas ni hooyifatti harkallee ni hooyifatti. Miskiina wallaahi. Dhiifama jecha kanaaf. Akkuma godhuun dhabe lianna uyooni akkana hin jenne akka jiruun dhabe gowwallee ta'uu fedhu ni hooyifatti. Namni tokko hunda lash jetti harka tokko. Intala tanaan jaartii kanaatiin qabaa malli xiyya maalii jeen nabi gaafate sallallahu alaihi wasallam. Hiiki jeen nabiin sallallahu alaihi wasallam. Jaartiin namni hundi harkarra kaa'atu. Ta namni hundi tuqu. Ta namni hundi dhungatu. Ta namni hundi miskiina wallah. Tana firraa hiiki jeen nabiin sallallahu alaihi wasallam. Yaa ergamaa rabbii miyyoo tananiin jaaladha. Miskiina jaalalti fala gooytaati. Abaluu tanana jaalatti ija jannamtichi. Maqallee dha'uun jibbe biyya sanin beekaa namticha sanis nin beekaa. Intala akkas jaanii sanillee beekaa. Miskiina wallah. Yoo nama maqaa fi naannoo hime nama beekuu jira as keessa akkas ta'uun fedhu. Qissaa kana nuu himan namni gaaf tokko duuba.
Gurbaan tokko nama bareedaa nin beeka maqaa isaas nin beeka dargaggeessa nu bira taa'ee ilmii dhaggeeffata. Intala takkaa jira ganda keessa izaa barra gurraatti Afrikaa kanarraa nama gurraacha fakkaatu. Dardarri bira daddabareetu akkanumatti ganda keessa jirti. Kana gurbaan dardaraa bareedan kun guyyaa tokko yaa dhiiroo jaalalti tun falabooytaati. Qalbiin abaluu tana na qajeeltii jedhan namitti san maqaa isiitis nin beeka kanamtichaas nin beeka namni guddaan waasaa tirii godha. Jaalalti tun falabooytaati abaluu tana qalbiin na qajeeltii jedhan intala san tanamni. Gama biraatiin immoo buleessa koo Mubaarak Musammaa ammas dibiyoo sagalee lammaffaa kanan sii waraabaa jira. Sababni isaas ati khayrii guddaa uummata biraa qabda waan gaarii dalagde kanatti dalagde baay'ee nama boonsaa ammoo nan si kaddu. Tokkoffaa namni baay'een geemii amma dabareetti seeneera. Daadoo taraa wal qabadhaan hin taphanne ati taphattee ana gaheen hangeenye namni dabaree qabateera. Mubaarak Musammaatu gaafa 18 ji'achi dhufu ji'a lammaffaa akka lakkoofsa biyya Faranjii kanatti ji'a lammaffaa jenna. Ji'a Febraarii jettaatu Febraarii miti. Febraarii 18tti akkati geemii qabdu ni beekna. Geemii tokkitti sana siif eeyyamna. Geemii tokkitti kana siif eeyyamna. Kana booda garuu abbaa fedhe yoo ta'e gaafa inni geemii jalqabu gaafa inni viidiyoo diyuut godhu nummoo eeksii irra murree gadhiif. Eeksii qaw goonee irra gadhiif naachu. Maaliif beektaa sababni isaas geemii kana dhaaba soba. Ilaa dhaggeeffadhu Mubaarak yoo ofii keetii hojjettee dalagattee jiraachuu dadhabde rabbi si haa jiraachisu malee geemiin jiraachuu waan tokko waan gaariitti siin fudhu waan tokko kan. Lammata immoo namoonni baay'een amma dalagaa godhataniiru. Dalagaa geemii kiisa quba ol kaanii kiisa keessaa ol fuudhu. Miti ol saamanii jiraachuu. Fish life jireenya qurxummii inni guddaan maal godha see xiqqoo nyaateetuma guddataa jechuudha. Akkasii miti. Mubaarak geemii tokkitti kana qofa taphadhu sana booda geemii jedhanii doolaara meeqa wal kasaarsu addunyaa kanarraa ilaalame namni akka saba Oromoo kanaa kalee wal buusaaru hin jiru. Akka saba Oromoo meelaal bara addunyaa tiktookii gubbaarratti barre warra biyya istaadiyeemii gurbaan tokko gurbaan amma istaadiyeemii gubbaarra taphatu sun jechuudha. Kan biyya Jarmanii kana na waliin jira. Mucaan sun istaadiyeemii inni seenee taphatu nama 20 oltu seena istaadiyeemii sana gaafa taphataa irratti. Garuu gaafa inni geemii taphatu maximum coinsii meeqa argata? Coinsii 2,300 argata gaafa inni taphatu. Maanni kun beektaa sammuu faranjoonni sammuu gahaatti fayyadamanii waan tokko waan si kasaarsutti hin fayyadaman. Wal kasaarsuu kana dhaaba. Gaa namni hedduun amma kadhaa kana keessa naa buusaan dhufeera amma. Si kana keessa naa buusaa. Kana keessa waa darba dhuga. Maal harka duwwaa nagalchita? Abbaa kiyya dhaqiitii dafqii xuruurii nyaadhu kasbal halaal habiibi. Ana jittisi fideechi keessa si buusee ati daaraa dibattee fi daakuu dibattee mana sii bulchaa jechuudha. Never we cannot do it. Sigale. Kanaafuu waan akkasii kanallee hin gaha Mubaarak tapha kee xumuraa irratti hin dhaabbataa jechuudha. Sanuu waan ati dadhabdee jirtu taateef.